مالي تيك توك ساقب درك السنة نجالتني مسين سببني ميديا ساقب دري مالي إذا ميديا خسنا تشخاتني خساقب ماشين برباچيس لال مالي تواي أستاذ مامو بيان دبت ما قبض dhaggeeffadhu ati ustaas maama bayaan hin jaalattu hin kabaju dubbachuma hin qabdu khalas isinirraan jaaladha isinirraan dhaggeeffadhu isinirraan jaaladha isinirraan kabaja never jirta dhaggeeffadhu boo dhaggeeffadhu ati irratti himtu jaalala isaatiif nama sirra jaalatu nama isaa basirraa waa godhaa tureen si caalaa obboleessa wallahi silaa akkas ta'e silaa jaalatte ustaas maama bayaan ka hidhamuu qaba deemee qaama seeraatis haa ta'u ulamaa biratti mucaan kun tasgabbaa'uu qaba hidhamuu qaba namni jiru number 1 si ta'uu qaba ture falmata dhaggeeffadhu umma waa lamaan sirraa jaaladhe waa tokko qofaan sirraa jaaladhe ma waan sirraa jaaladhu ummaan harkadhe tokkitti ulamaa'ii biratti ustaaz Muhammad Bayaan hidhamuu qabaa waan jette san ulamaa'ii biratti hidhamuu qaba arraas boruus iftaanis ulamaa'ii biratti hidhamuu qaba ulamaa'ii biratti hidhame namni kun lakkii ulamaa fudhate yoo naan jette yes እንዴ ulamaa እሺ ati wanti feetaa qoy ulamaa'ii mana hidhaati wanti feetaa miti ustaaz Muhammad Bayaan kun ulamaa'ii biratti hidhama ulamaa'ii tasgabbaa'uu isaa feetamoo tasgabbaa'uu isaa feetamoo qoy gizita once ustaaz Muhammad Bayaan kun tasgabbaa'uu isaa feetamoo miidiyaarraa halkanii guyyaa ajandaa godhatanii namni hundi akkaanii fi olii gad deemuun feetamee gaafii kana kallattumaan naa deebise. Ustaaz Muhammad Bayaan tasgabbiidhaan waan itti deemu jiru kana waan fuula isaa dura jiru waan ummata Oromootti gumaata ummata Oromoo fudhate kana tasgabbii san gumaata ummata Oromoo qabu kanarraa fudhachuu barbaada. Sigalee? Maal gumaacha maali? Gumaacha maaliiti? Geemisaa moo? Geema qaba moo qabu ustaadni? Geema ni qaba. Okay. Geema kana taphachuun qabu jettaati? Geema taphachuun qabu. Sababni noo? Sababni ustaaz Muhammad Bayaan bakka kanarratti asumatti dubbiin uumamee waan biraa namni dhimma irraa qabu hin jiru isaa. Okay. Sababni geema taphachuun qabneef maaliif? Hayyee. Muhammad Bayaanii miti bar ustaaz Muhammad Bayaanii. Shuuf. Ustaaz Muhammad Bayaan ustaaz dhaggeeffadhu siif ni maagaa na gaafattee miti akka ammoo akka tiviitutti waan biraas hojjaasa. Waan biraa na hojjaasuu hin dandeessu baleessu waan inni si gaafadheef waan poointii Muhammad Bayaan irratti haasofna malee dirqamaan ustaaz Muhammad Bayaan ati nan barsiiftu Muhammad Bayaan yoon jees mirga kiyya ustaaz Muhammad Bayaan yoon jees mirga kiyya. Bara akkasin jechaan jiru bara siifin ibsu jira bara explanation dhaggeeffadhu siifin ibsu jiraan waan ati jette kan. Maarra dabruu barbaaddate. Siifin ibsu jira maalii jettee na gaafadhu. Duba tasgabbaa'ee qaba akka siifin ibsa cool down. Al Muhammad Bayaan jechuun silaa caluma jee geeman hin taphadhaa jee waa'ee amantii arrabsuu darasaa sheekan jee arrabsuu baate geemi sallee namni hin taphatiin hin jehuun akkanumatti usee taphata. Ofuma isaatiif sheenni na jalan dhufin darasaan na jalan dhufin rabbiin na zallamee jira. Rabbiin na kaadee jira akkana na godhee jira jee ofuma isaati laal lukkuun yookaan handaaqoon osoo haatuuti ablee ofiin qaltu baafte jaanimi ofii isaatiif geemisa of dhoorke malee namni isa dhoorke tokko hin jiru tokko. Okay ittiin haalli isaas tokko na jalan dubbatina galatoom ulfaadhu. Sababni wanni akka inni jiru godhe maali? Naayim. Sababni moo? Namaatitu ustaaza ati amantii keessa jirtaatiti ustaaza amantii keessatti geema taphachuun haraama hin taphatinii jennaanini komantii kana fudhadhu jee lole bakka kanuma. Geema taphachuun haraama geema taphachuun haraama ati. Tana ulamaa'ii gaafadhu ani hin beekan. Okay ati hin beektu ulamaa'ii gaafan. Hayyee ulamaa'ii jalatti akkas jee barreesseef moo hawaasuma komantii kan manaa fi si barreessu jiru kanaaf barreesseef tana naa deebise. Isa. Laal hawaasa kanaaf barreessee fi ulamaa'in illeen fatwaa kannanii inni immoo maalirra dhaabbateetiti amantii arrabsuu inni maalirra dhaabbatee amantii arrabsuu komantii namaatiif ilaalee namoonni tokko falmata. Ulamaa illeen waa'ee geemarra namni tokko yaada kannatee jiraa jetteemi yaada ulamaa'in kannattee sannaaf as kennime niin laalaa illee niin dhaggeeffata walumaa. Aboodii miti miidiyaarra dhaabbadhuuti ilaala kaati waa'ee geema taphachuu takka ulamaa'ii asirratti fatwaa kannite takkaan dhageenyeeti hin dhaggeeffanneeti. Yaa Rabbi hayyee obsi rakkoon qabdu. Muhammad Bayaan geema taphachuun haraama. Gaafaan rakkoo masgiidaa gargaarsa masgiidaa barbaade gaafaan sadaqaa barbaade asirra taa'ee
asirraan giiftiis maallaqa buusaa jee giiftiinis buusee masgiidaan jaaru masgiidaaf sadaqadhu noo halaala moo haraama. Fakkeenyaaf anan giiftiidhaan masgiida sadaqadheen jira. Ustaas Ibsaa Hassanii fi Ustaas Anasii fi Ustaas Najjaash biratti giiftii walitti qabamtee mana hidhatti akka geematti mana masgiidaaf kannamtee jirti. Haraama moo halaala sanoo? علماء قاعدون جي فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبو دوا جزء هاسويتن في فاسويتن وجا هاسوي سنقابن علماء إنه قتيل جتن مالي علماء إنه جيش جتن نوتي ما علماء إنه ولا فانه خبر بعدن. حرامي في حلال إسان قافت ترى والربيع قافت. كانوا جتوا جرو وين علماء هذا إسني كانوا جتوا جرتوا إسني وين علماء هذا. وين خيانو قافت دري وين خيانو قافت حرامي حلال قافتين. وين إسن هاسويتن رت إسن قافت جرا بر ما تبدو أحمد السلام أحمد السلام يروتك. سيفي نبسايه سيفي نبس. ما لا يمشي تابع يموت كمان دمية ذكي كذا كموت كمان مثلا لكم. السلام عليكم. لودين يتسمى. مثلا لكم والله لكم ما. جالب agenda dhimma sinirraa dubbattan keessan seenu irraa sin dubbadhu siin waa tokko qofan si gaafachuu dhufe yoo na hayyamta ta'e. Gaafii gona gaafatti anillee deebisaa fi gaafii giseen si godha atoonii hayyamtaana. Gaafii falmii si gaafataan jironi. Falmii miti gaafuma na gaafatu sanuu ani si deebisee tabiraa si gaafachuuf atoon ani hayyamtaa hin jee. Akka ajaa'ibaatti si eeyyamu. Dhaggeeffadhu. Okay na gaafadhu. Yoo ajandaa kana dhiiste maal qaba? Maaliifin akkas si jedhee beektaa? Waan si jedhaa jiruuf hin qaba. Yoo ajandaa kana dhiiste yoo fakkeenyaaf ati ajandaa kireetarii taate ajandaa biraa yoo qabatte maal ta'a? Ajandaa kana dhiisii wanti si jedhuufi waan biraatiif sitti hin fakkaatin. Waan biraatiif. Okay galatu jechuun naa deebbadhu gaa ulfaatu magal jedhan jedhe. Hin xumurree qoy na xumursiisa. Yookiin yeroo nan dubbadhu yoo qalama qabaatte qalamaan qabadhu yoo bilbila biraa qabaatte barreeffadhu. Waan kana garaan banne mataa keessaa. barreeffadhuti. Waan ajandaa kana dhiisii fi seedhee waan biraa sitti hin fakkaatin.